Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Akkam jirtan nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa hojjechaa. Hordoftootaa fi daawwattoota Irree Miidiyaa. Odeeffannoo keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ani Irree Sabaati. Gaduma sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo keenya argachuuf chaanaalii YouTube keenya Irree Miidiyaa subscribe, like fi share gochuun akkasumas peejii Facebook keenya Irree Miidiyaa follow gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo keenya har'aaf qabanne kan isin biraan gahu ani Irree Sabaati. Gaduma sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo keenya argachuuf chaanaalii YouTube keenya Irree Miidiyaa subscribe akkasumas peejii Facebook keenya Irree Miidiyaa follow gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Odeeffannoo keenya torban kanaatiin jeefamuu obboleessa rogeessa miidiyaa beekamaa obbo Yaayyaa Bashir, barsiisaa Gaalib Abbaa Saambii, ajjeechaa Arsii Lixaa ajjeetti poolisii Oromiyaan obbo Faanjaa wayyaa irratti raawwatee fi ajjeechawwan biroo godinaalee Oromiyaa biroo keessatti raawwataman Itoophiyaan lammiilee nagayaa Tigraay jiraatan akka eegdu Human Rights Watch gaafachuu, fincilli xumura diddaa gabrummaa haala gaariin itti fufee kan jiru ta'uu fi gamtaan Afrikaa muummicha ministeera Abiy Ahmed wajjin mari'achuuf malee akka araaraaf hin taane himamuu isin biraan geenna nu hordofaa. Tigraayitti atantamaan dhukaasni yeroof akka dhaabbatu ejensiiwwan gargaarsa dhaabbata mootummaa gamtoomanii waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbatichi ejensiiwwan garaagaraa lolli raayyaa ittisaa fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti torban lama oliif itti fufee yeroof dafee adda cituu akka qabu waamicha dhiyeessan. Ejensiiwwan garaagaraa kunneen iddoowwan lolaa dhaquun rakkisaa ta'uu kaasuun karaan gargaarsi namoota qaqqabsiisuu danda'amu banaa akka ta'u gaafataniiru. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'uun na yaaddessa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraanni federaalaa magaalaa seena qabeessa Tigraay keessa Aksuumii fi Adawaa to'achuun jimaata darbe ibseera. Tigraayitti atantamaan dhukaasni yeroof akka dhaabbatu ejensiiwwan dhaabbata gamtoomanii gaafataniiru. Haa ta'u malee dhimma kana qaamni walabaa mirkaneessee hin jiru. Naannoon Tigraay maloota quunnamtii gosa kamirraayyuu guuramtee waan jirtuuf odeeffannoo kana walabaan qulqulleeffachuun daran ulfaataadha. Amma yoonatti sababa lola kanaan namoonni 36,000 ol ta'an gara Suudaanitti baqachuun dhagahameera. Baatii itti aanu keessatti tarii lakkoofsi baqattootaa 200,000 qaqqabuu waan maluuf maallaqa gaafachaa jirra jedhaniiru. Lakkoofsi baqattootaa kun dabaluun Suudaaniinis tasgabbii dhoorka jedhamee yaaddoo uumeera. Jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Ajjee kan ta'e namni obbo Faajjaa Wayyaa jedhamu sadaasa 21 bara 2020 dhukaasa poolisii Oromiyaatiin irratti banameen lubbuun isaa dabarteerti. Akka jiraataan magaalaa Ajjee kan dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabu tokko bilbilaan OMN itti ibsetti labsii xumuraa gabrummaa qeerroon labse hordofuun fincila uummataa fi dargaggoon aanichaa taasiseen hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Ajjee keessatti dararamaa turan hidhamtoota 200 ol mana hidhaatii akka gadi lakkifaman ta'ee jira jedheera. Obbo Faanjaa Wayyaa Baatii nama umrii isaa guutuu sirnoota abbaa irree irratti qabsaa'aa turedha kan jedhu maddi keenya kun ajjeechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun kanneen dabaan hidhaman keessaa nama tokko akka ta'es ibsameera. Guyyaa dheengaddaa obbo Faanjaa Wayyaas namoota mana hidhaa keessaa fincila uummataatiin baafaman ta'uu himuun erga inni bosonatti dhokateen booda haadha warraa fi ijoollee isaa mana jireenyaatti ukkaamsanii fudhachuun mana hidhaatti akka darbatan dubbatan. Obbo Faajjaa Wayyaa Baatii maatiin koo maqaa kiyyaan dararamuu hin qabu jechuudhaan mana hidhaa sanatti wayitii deebi'ee humnoota poolisiitti harka laatetti dhukaasa itti banuudhaan lubbuu isaa akka galaafatan himameera. Obbo Faajjaa Wayyaa abbaa ilmaan jahaati. Sirni awwaalcha isaatis sanbata darbee iddoo dhaloota isaa aanaa Shaallaatti bakka hawaasni naannicha hedduminaan argamutti raawwatamee jira. Qeerroon maqaan isaa Asaffaa Kuush jedhamu mana hidhaa Fiicheetti baafamee waraana mootummaatiin ajjeefamee raasatti gatamu dhagahame. Viidiyoo baatii tokko dura marsaa hawaasaa irra naannawaa tureen akka itti warra abbaa isaa irraa ajjeesan hunda haloo abbaa ba'uun ajjeesaa ture sodaa tokko malee diina dura taa'ee dubbataa tureera. Salaaletti kan dhalate dargaggoon kun abbaan isaa Naaftanyaan jala ajjeesanii haati isa qabattee Baaletti baqattee godaante. Asaffaan ni guddate haloo gumaa abbaa isaa baasuuf murate. Baaleerraa ka'ee Salaaletti malee
warra abbaa isaa ajjeesan faana dha'ee argatee akkuma muratee ka'een tarkaanfii fudhate. Haloo abbaa isaas baaseera. Booda poolisiin qabdee mana hidhaatti darbitee hiraarsuu yaalte. Kana booda sodaa tokko malee waan godhe himaa tureera. Viidiyoon marsaa hawaasaa irra deemaa turu akka agarsiisutti dargaggoon kun yeroo poolisii afoo taa'ee gochoota haloo abbaa ba'uuf raawwachaa ture hunda ifaan ifatti akka dubbataa ture viidiyoon kun ni agarsiisa. Dargaggoon kun mana hidhaa turuun yeroo muraasa achitti kan dabarse yoo ta'u torbaan darbe humni waraanaa Biltsiginnaa mana hidhaa Fiicheetii baasee laga Jammaa geessee achitti ajjeesee akka gate maddeen garaagaraa ni ibsu. Itoophiyaan lammiilee nagaa Maqaleen jiran akka miidhaarraa ittistu Human Rights Watch gaafateera. Yeroo loltoonni gara Maqalee imalan lammiilee nagaa magaalaa keessatti argamaniif eegumsa akka godhan gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch gaafateera. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed gaafa dilbataa humnoota nageenyaa Tigraayiif yeroo xumuraaf jechuun akka harka kennan sa'aatii 72 kennaniiru. Haa ta'u malee naannoo Tigraay kan bulchu dhaabni TPLF garuu lola akka itti fufu ibseera. Daayirektarri olaanaa Human Rights Watch Tiwiitarii irratti ergaa barreessaniin qondaaltota Itoophiyaaf dhaamaniiru. Waraanni Itoophiyaa dhiifamni hin jiru jedhee sodaachisurra kanneen magaalaa Maqalee keessa jiraatan miidhaarra ittisuuf dirqama qaba jedhaniiru. Qondaalli waraana Itoophiyaa jiraattota Maqalee 500 ta'aniif ergaa dabarsaniin waraanni magaalattii marsuun meeshaalee waraanaa jajjabootti waan dhimma ba'uuf lammiileen akka of eeggatan akeekkachiisa kenneera. Gama kanaan dhiifamni akka hin jirre qondaalli kun dubbatanii turan. Mootummaan federaalaa magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Aksum, Adawaa fi Addagiraat fa'i to'achuun gara Maqalee akka qajeelee jiru ibseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqaleetti sadaasa 20 bara 2020 jiraattota nagaa 3 irratti humni addaa poolisii Oromiyaa ajjeechaa raawwachuun dhagahame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqalaatti sadaasa 20 bara 2020 jiraattonni nagaa 3 humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefamuun dhagahame. Namoonni ajjeefaman kunniin sadaasa 17 waaree booda humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana jireenya isaanii keessaa qabamuun buufata poolisii magaalichaa keessatti hidhamuu jiraataan magaalaa Saqalee OMN itti himeera. Namoonni ajjeefaman kunniinis Kitilaa Guddataa, Moosisaa Gabayyoo fi Shiggee Alamaayyoo kan jedhaman yoo ta'u Kitilaa Guddataa namni jedhamu hojii barsiisummaatti bobba'ee kan jiraatu akka ta'e OMN odeeffateera. Namoota ajjeefaman gidduudhaa obbo Biraanuu Gabayyoo waggaa 8 ol sababa oromummaa isaatiin mana hidhaa Maakalaawii fi Qaallittiitti dararamaa erga turaniin booda waggaa 2 dura maqaa dhiifamaatiin hiikamuun isaanii jiraataan magaalaa Saqalaa kun sadaasa 17 mana jireenya isaaniitti qabamanii erga hidhamanii booda sadaasa 20 ajjeefamanii bosonatti gatamanii reeffi isaanii bosona keessa argame jechuun dubbata. Namoonni 3 ajjeefaman kunniin jiraattota nagaa fi sabboonummaa malee badii homaa kan hin qabnedha jechuun namni kun waa'ee isaanii ni himama. Sadaasa 21 sirni awwaalcha isaanii Saqalaatti raawwachuusaa jiraattonni OMN itti himaniiru. Ergamni addaa Gamtaa Afrikaa muummicha ministeera Abiyyi waliin mari'achuudha malee jaarsummaadhaaf miti jedhame. Gamtaan Afrikaa hooggantoota Afrikaa duraanii 3 lola mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti godhamu mariin akka furaniif Finfinneetti erguuf ta'uusaa ibseera. Dura taa'an gamtichaa Siiraal Raamaafoozaa pirezidaantii Itoophiyaa kan muummicha ministeera bakka bu'anii gara Afrikaa kibbaa deeman Saalawarq Zawudee waliin wal arganii mari'achuullee ibsaniiru. Marii isaanii kanarratti dura taa'an Gamtaa Afrikaa Raamaafoozaan aangawoota mootummaa 3 kan gamtichaan bakka bu'anii lola Tigraay akka furan erguuf ta'u pirezidaantii Saalawarqitti himuun ibsameera. Ergamtoonni addaa Raamaafoozaan filatan pirezidaantii duraanii Moozaambiik, pirezidaantii duraanii Laayibeeriyaa fi pirezidaantii duraanii Afrikaa kibbaati. Ergamtoota addaa Gamtaa Afrikaa ta'uun guyyoota dhufan keessatti Itoophiyaatti ni imalu kan jedhaman namoonni 3 kunniin qaamolee lola kana keessatti hirmaatan ni mariisisu jedhameera. Hojiin isaanii inni guddaan qaamolee lola kana keessa jiran walitti fiduun lolli akka dhaabatu gochuu, dhimmoota qaamolee lamaan gara lolaatti fide irratti mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu haala mijeessuu fi Itoophiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka deebi'u gochuudha jedha maxxansi fuula Tiwiitarii dura taa'aa Gamtaa Afrikaa. Obboleessa rogeessa miidiyaa beekamaa Yaayyaa Bashiir kan ta'e Gaalib Abbaasaambii humnoota tikaatiin rukutamee kan ture lubbuusaa darbuun dhagahame. Jiraataa magaalaa Jimmaa kan ta'e barsiisaa Gaalib Abbaasaambii humnoota tikaa sirna Abbaa Irree Abiyyi Ahmadiin hoogganamuun sadaasa 19 bara 2020 mana jireenyaa isaaniitti baasanii rasaasa 4 rukutuun du'eera jedhanii bosona keessatti gatanii akka deeman maatiin himanii turani. Obboleessa rogeessa Oromoo beekamaa Yaayyaa Bashiir kan ta'e barsiisaa Gaalib Abbaasaambii badii tokkoon malee
jedhetti waanuma maatii Yaayyaa Bashir ta'e qofaaf gochi sukkaneessaa fi gara jabummaa kun murna taayitaa humnaan dhuunfatee biyyattii bulchaa jiruun irratti raawwatamee jira. Obbo Yaayyaa Bashir toora feesbuukii isaanii irratti gocha gara jabeenyaa abbootii irreetiin maatii isaa irratti raawwatan kana balaaleffataniiru. Barsiisaa Gaalib Abbaasaambii erga rasaasaan rukutanii booda du'eera jedhanii bosona keessatti gatanii kan biraa deeman yoo ta'u, akka tasaa namni argee gara hospitaala Jimmaatti geeffamuun gargaarsi yaalaa taasifamaa fi turuunsaa ni yaadatama. Obbo Yaayyaa Bashir gochaa bineensummaa humnoonni sirna abbaa irree raawwatan kana ilaalchisuun dhaamsa akkas jedhu dabarsanii turani. Murni abbaa irree kun akkana gochuudhaan qabsoo Oromoo waan dhaabu itti fakkaate. Maatii koo hunda fixxanii anas asitti dhuftanii na ajjeesuu dandeettanii, qabsicha garuu dhaabuu hin dandeessanii. Ana callisiisuuf jecha maatii koo miskiina irratti xiyyeeffachuun keessan bineensummaa keessan ragaa baha malee humna isiniif hin dabalu. Anas karaa kanaan callisiisu yoo yaaddaniif sun abadan hin ta'u. Qabsoo kanaaf maatii ofii itti dhabuun anaan hin jalqabne, anaanis hin dhaabbatu. Oromiyaan cubbuu kana hunda irraa bilisa bahuun waanuma hin oolledha jechuun dhaamsa isaa dabarsee ture. Barsiisaa Gaalib Abbaasaambii hojii barsiisummaatti bobba'uun dhaloota qaruun jiruusaa kan geggeeffatudha. Barsiisaan kun obboleessaa obbo Yaayyaa ta'uusaa qofaaf ajjeefame kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa hedduun ajjeechaa sukkaneessaaf mallattoo mo'amuu mootummaa agarsiisudha jedhaniiru. Barsiisaa Gaalib Abbaasaambii erga poolisiin rukutamee guyyaa lamaaf yaalli taasifamaa fi turullee lubbuun isaa darbuu danda'eera. Baatii tokko oliif achi buuteen isaa kan dhabame qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii caffee muudaatti dhiyaate. Hooggantoonni ABO fi qondaaltonni ABO akkasumas miseensonni ABO ajjeefamuu aartistii Haacaaluu booda kan hidhaman ammas himata tokko malee manneen hidhaa adda addaa keessatti ukkaamsamanii dararamaa jiru. Adoolessa 4 bara 2020 mana jireenyaa isaa keessa kan qabame hidhame qondaalli ABO fi qabsaa'aan gameessi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa baatii tokko oliif achi buuteen dhabamee kan ture wiixata sadaasa 23 bara 2020 mana murtii caffee muudaatti dhiyaachuun dhagahameera. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hooggantoonni ABO kanneen akka Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennasaa Ayyaanaa fi kanneen biroos kan waliin himatamanii turan manni murtii godina addaa Oromiyaa kan magaalaa Sulultaatti argamu akka isaan bilisaan lakkifaman ajaja dabarsus olaantummaan seeraa mana murtii harka osoo hin taane poolisii harka ta'uusaa akeekuun ajaja mana murtii diduun manneen hidhaa adda addaa keessatti dararaa hamaaf saaxilamaa jiru. Baatii tokko dura mana hidhaa magaalaa Sabbataa Daalattii jedhamu keessaa fuudhamanii bakka itti hidhamanii jiran kan hin beekamne hooggantoonni ABO kunniin sadaasa 23 bara 2020 Gammachuu Ayyaanaa qofaa isaa mana murtii caffee muudaatti dhiyaachuun isaa namoonni ijaan argan ni dubbatu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti himanni shororkeessummaa akka irratti dhiyaate namoonni oolmaa dhaddachaa dhaggeeffatan ni dubbatu. Akka namoonni dhaddacha Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hordofan jedhanitti himata isarratti dhiyaateef yaada maalii qabda jedhanii abbaan seeraa yoo gaafatu akkas jechuun dubbateera. Ani qabsaa'aa haqaati malee shororkeessaa miti jechuun yaada isaa akka kennate dubbataniiru. Hooggantoota olaanoo fi qabsaa'ota haqaa kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa Gurraandhala 29 bara 2020 kan hidhame hanga ammaa himata tokko malee manneen hidhaa adda addaa keessatti Oromummaan yakka ta'uun dararaan cimaan irratti gaggeeffamaadha. Sababa shanee qulqulleessu jedhuun sabboontota Oromoo hayyootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo ta'an gara jabummaa waraana sirnichaatiin ajjeefamuun akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen garagaraa gabaasaniiru. Haaluma kanaan sadaasa 21 bara 2020 godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Qoomaa Jabboo jedhamutti manguddoo maqaan isaanii Abbunee Da'oo jedhamu humni addaa poolisii Oromiyaa badii tokko malatti halkan mana isaatii baasanii rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan namni dhimma kana itti dhiyeenyaan beeku OMN itti bilbilaan himeera. Abbunee Da'oo badii qabaatee osoo hin taane sababa waraana shanee qallabda jedhuun ajjeesan kan jedhu maddi bilbilaan OMN dubbise kun haa ta'uu malee manguddoon kun sabboonummaa qabuu fi Oromoo ta'uu qofaaf kan ajjeefame akka ta'e ibsaniiru. Erga nama kana ajjeesanii boodallee qaamni isaa waraana sirnichaatiin akka waraanames dubbata namni kun. Akkasumas iddoo awwaalchitti gaggeeffametti waraanni murni shiftaa kun uummatatti bobbaase hawaasa nagaa irratti reebicha hamaa raawwataa akka tures maddi kun dubbateera. Harargee Bahaa magaalaa Wadaayii fi magaalota godinichaa hafan biroo hedduu keessatti labsiin xumura gabrummaa haala gaarii ta'een hojiirra oolaa jira. Magaalaan Awwadaay tajaajila daldalaa sa'aatii 24 kennuun kan beekamte yoo ta'u guyyaatti yoo xiqqaate konkolaataan jimaa fe'an 60 hanga 70tu magaalaa kana keessaa ba'a. Haa ta'u malee yeroo ammaa konkolaattota akka ambulaansii malee kanneen biroo harki caalaan sochii taasisaa kan hin jirre ta'uu jiraatan magaalattii bilbilaan OMN itti himeera.
Daldaltoonni jimaa tokko garuu waraanaan dabaalamuun sochii taasisaa jiran kan jedhu jiraataan kun qaamonni gocha akkasii raawwachaa jiran akka irraa of qusatan qeerroon magaalattii dhaamsa dabarfataniiru. Guyyaa kaleessaa ammoo humni addaa poolisii Oromiyaa dargaggoo maqaa isaa Gammachuu jedhamu rasaasaan yeroo ammaa buufata fayyaa magaalaa Halaritti kan argamu ta'uu ibsameera. Godina Arsii Lixaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti labsiin xumura fincila diddaa gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin labsame bifa gaariin hojiirra oolee jiraachuu maddeen garaagaraa ibsaniiru. Magaalota akka Kofalee, Goobbaa, Ajjee, Kuyyara, Nageellee, Arsii, Qoree, Asaasa, Iddoo, Seeroftaa fi kanneen hafan biroo keessatti sochiin ugguurraa geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee akkuma karoorfametti hojiitti hiikamaa jira jechuun qeerroon Arsii Lixaa irraa bilbilaan OMN dubbise dubbateera. Daandiin guddichi godinichaa fi Finfinnee walqunnamsiisu akkasumas naannoo kibbaa keessa qaxxaamuruun gara godina Booranaa geessu qeerroon cufamuun sochiin geejjibaa danqamee ooleera jedhaniiru. Konkolaattota ugguurrii labsii qeerroo cabsuun imalaa turan irratti tarkaanfii fudhatamaa akka jirus maddeen garaagaraa ibsaniiru. Uummanni Oromoo qabsoo gaggeessu keessatti qeerroo qofa irratti ilaaluu osoo hin taane bakka jiru maraa tokkummaan lafa ga'e labsicha milkeessuun qabsoo finiinsee gabrummaa keessa jirru of irraa qolachuun xumuratti godhee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba jechuun qeerroon Arsii Lixaa kun dubbateera. Labsiin xumura gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin labsame godina Baalee aanolee fi magaalota hedduu keessatti haala bareedaa ta'een hojiirra oolaa jiraachuu dargaggoon aanaa sanirraa OMN dubbise himeera. Qeerroon Baalee gamtaan ka'anii labsii kana dursuun sochii kan jalqaban yoo ta'u magaalota garaagaraa keessatti daandilee konkolaataa cufuun labsichi kun akka milkaa'uuf tattaaffii godhaa turaniin milkiin xumuramee jira jedhaniiru. Haaluma kanaan erga labsichi eegalees rafnee bullee hin beennu kan jedhu qeerroon OMN dubbise tokko aanota garaagaraa irraa walqunnamnee marii geggeessuudhaan hojii keenya itti fufnee jirra jedheera. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa sagantaa keenya torbanitti guyyaa 3 roobii, jimaataa fi dilbata qabannee isiniif dhiyaannu toora yuutuubii fi peejii feesbuukii Irree Miidiyaa irratti nu hordofaa dhaamsa kenna. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa sagantaan keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.